السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن برهان ميديا سجنتا الدادة اسمه كبنة اسمه تيانا خنسين جنة أنا واي خيارة دكتورة خيانيا في خيا خرج عددا وان تكتكرة أنا قلت سكوان سجلا جنتها قبل جافي جالان لو كده hordoftoota keenya kun qophii fayyaati. Gama doktora keenya doktora ogeessi dawaa aadaatiin isin dabarsaa yaaddan isin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hordoftoota Burhaan Miidiyaadha. Har'a kunoo akkuma beekamu kuma wadaa isinii gallee jirru baalama keessan guutuudhaaf doktora keenya biratti argamna. Doktorri keenya kanuti agarree kadhageenye ka argaa jirru ka dhagayaa jirru jetteenye illee naannoo tokkotti argamna. Namoonni biyyoota adda addaatii dhufaniiti dhibee adda addaa duratti wallaanamanii duuba biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa, Kanaadaa, biyyoota gartee biyyoota faranjii cufarraa akkuma Afrikaa tan biyyoota garaagararraa biratti dhufaniiti gartee dhibee adda addaa duuba qoricha kennee fi akkasitti wallaanamaa yeroo dheertuu turan ilaan mallee itti jiran doktora keenya wajjin wal isin barsiisuudhaaf har'a gartee biratti argamna. Duuba doktorri keenya ogeessi fayyaa qoricha aadaadhaa asii biratti argama. Mee gartee isaa wajjin wal isin barsiifna gama itaatiin isin dabarsa jechuudha amma suduudhaan. Sheekh Muhammad doktor mee dura dursoo isin eessatti dhalattan hordoftoota keenyatti yoo himte duuba akkasuma wal dura duubaan qoricha kana hoo yoo irraa gartee tajaajila kana akka eegaltan yoo hordoftoota keenyatti dabarsite maaltu fakkaata sheekha? Ani kan inni itti dhaladhe Oromiyaa bahaa Harar gaara mul'ata culul bakka jedhanittiin dhaladhe sheekotii biyya keenya keessaa ka addunyaarra jiranii fi ka du'aniif rabbi rahmata haa godhu. Ilmi isaanirra jirtu karaa ogummaatiin karaa fayyaa ilma namaatiin ilmi kana guddoo isaanirraa hin dhaale ammoo abbaan kiyyalleen ogummaa tana ni qaba. Innilleen doktora gaafa sanii keessatti hedduu dhukkuba adda addaa dhukkuba sombaa dhukkuba kaasaa dhukkuba qannachaa dhukkuba kana tajaajilaa turan isaanillee rabbi rahmataa guuruuf amma abbaa kiyya irra jiru. Anillee sanuma faana dha'uudhaan deemee ilmii tana ni baddidee ilmii tana faana dha'ee akkasitti ilmii tana baradhee zamana hedduu hagaan biyya lafa Oromiyaa keessa jiru nama guddoo tajaajilaa ture. Achirraa haalummaa yeroo kun jijjiiramee gara achirraa deemee gara Finfinnee dhufee Finfinneetti illee bakka Shiroomeedaa bakka jedhamu nama tokko jira Doktor Asaffaa jedhani achitti innillee intarbuuna godhee waa'ee aadaa kanarratti namichi sun waraqaa ragaa naa kenne achitti illee xiqqishoo tajaajilee achirraan gara Naayiroobii kana dhufee gara Keeniyaa kana dhufee biyya Keeniyaa kanatti illee akkuma biyya tana dhufetti warreen gurguddaa biyya tanaatiin sababuma dawaa kana wal barree akkasitti nama akka gurguddaa akka Alii Waariyoo fa'aa warreen biyya tanaa kana wal barreen isaanilleen beekumsa kana gaarabuma qabaa beekumsa kiyya kana arkanii anillee namni nan tajaajilee rabbiin yaalii godhee fayyise akkana waraqaa ragaa akka iddoo yaalii naa godhanii Keeniyaa keessatti waraqaa ragaa tana qaba jechuudha. Waraqaa ragaa kanallee ka haga baha Afrikaa kanaaf laaqonni itti nama tajaajiluu danda'u kan deemillee dawaa godhuu danda'u naa kennan. Akkasittiin sababaa isaaniitiin mana dawaa kana banadhee bakka dawaa tanaa fi bakka itti nama laaluus godhadhee nama tajaajiluu eegalee jechuudha. Maasha Allah. Sheekha ogummaa tana
أكمل يتخذ هذا جنيو family te kagartee duuba abbaan feetilleen waan kana gartee duuba ogummaa dawaa qabaachuu isaati kagartee nuuf himte ammallee akkasuma gartee hayyoota keenya hayyoota qoricha aadaa kan biyyoo adda addaatti irraa gartee duuba bakka adda addaa jiran Oromiyaa keessa irraa barnoota gartee karaa argatteedha. Barnoota kana maal tajaajila aadaa sheekha kan nu jalqabdan yoomirraa yaadtu ni yaada. Waan kana uummattu ijoollummattuu hin qabu wanni tuni namni waan uumameef dalagaa gaafumaan ijoollee osootumaan qaraatii biroo keessa jiruuti biyya biroo haaluma jiruu kiyya keessa jiruutu yookaan namni tokko na dhufee ani idduma takka laalee uummata akkatti kenne namni sarrabbiin nama fayyisee eegana duuba osootiin an ilmii tanaaf ilmii karaa dawaa namaa godhuu kanaaf waan yaadillee hin qabu jechuudha. Duuba sheektichi tokko biyya keenya dhufee achi qubate duuba Sheekh Jamaal Muhammad Bulee Kajaabira Fataawuu Babalaa Abiramanii isaan kitaaba tokko Tasiil Almanaafiq jedhamanii ilmii takkaa lafarraa badu jira ati ijoollee ilmii tana ni dhaqqabdaa ilmii tana sheekha kanarraa deemu jedhamu kanarraa asii tasiiluma isaanii kana naa kennan kitaabuma dawaa kana jechuudha. Kitaaba kana fudhadhee gara sheekha sanii deemee kitaaba kana tasiil kana achittiin baradhee tasiil kana waggaa bal'ina nama 16 kanaan baratu jirra. Matnii sheekhaa sananaa oofaa osoo oofuu sheeyne duuba ilmii tanarraa namni najjahe namni ilmii tanarraa barsiistotarraa najjahee waa fudhatee nama tajaajilu taa'e isa kana hoggasuu naaf tilmaame. Ana immoo haa ta'u odoo waan ogguma sanuu warri sheekhaa dhukkubee warruma sheekhaa sanuuhu dhiini aadaa tokko xiqqoo jaartii isaa tana dhibnaan baaba hiitii ilaalee tumaan baaba dhiigaa ilaalee dawaa kenneefi yookaan dawaa kennuuf jaartiin sheekhaa ni fayyite jechuudha. Achumaan kunoo ilmiin kiyyatun najjaate isheen achirraa rabbiin warra sheekhaa sanillee dhiiga aadaa tartiiba deebisee achumarraa qabee osoo tumaan baratu jiruutiin dawaa godhee sadarkaa kana ga'e jechuudha. Alhamdulillah. Amma gaa biyya Nairobi kanatti akkuma gartee beekamu haatilleen beektu haatilleen beektu amata kudhanii oliif tajaajila kan jirtan meeshaa akka kanneen si gaafatu malee biraan kun hin dandeenye warroota dawaaf jedhanii dhufan kanarraa irra guddaan baay'inaan dhiiraa fi dhalaa keessaa eenyutu gartee dhibdee adda addaa saaxilamee asitti dhufamee eenyu itti dhaabbannee waan dubbannu qabna. Dhukkubni kun gaa hedduu dhukkubni ilma namaa akkuma namuu beekutti duuba hedduu dhukkubni dubartootaa kunis hedduudha. Dhibdeen dubartootaa kun takkaama lamaa miti waa hedduudha jira. Duuba ani kan ilaalu nama akka inni na dhufe dawaa kennuuf osoo hin ta'in dura dhukkubaa ilaala jechuudha. Dhukkuba isaa kana eegaan beekee hin dawaa isaa kenna jechuudha. Walumaa galaahu namni tokko waa afur osoo hin beekne dawaa namaa godhuun haraame akka shari'aa islaamaatii fi akkuma gartee jumhuuraa jireenya addunyaatti illee hin jiru jechuudha. Namni tokko dhukkuba isaa simatee dhukkuba kanaan ana osoo hin ta'in doktorummaan abbaa feetuu dhukkuba sana ni barata jechuudha. Maalirraa namni dhukkuba isaa kana barattee eega dhukkuba isaa kana barattee dhibdeen isaa kana amma addunyaan guddattee laaboraatoorii waa hedduu jira dhiiga laaluu jira haa ta'uu hukamaa qudamaa warra dabre birattis akkuma irra dhiiga laaluun kun jirutti wanni ilaalanii jirti namoo baratanii akkasitti laalee dhibdeen kee kun maali hoggaan jee dhibdee faamee fi dawaa nama sanii dhukkuba sanii ta'u kennaafis dawaa kennuuf irratti osoo hin gabaabbanne dhukkubaaf dawaa kennuufi dhukkuba baruu fi dawaa kennuu walirratti lama jechuudha. Eega sanii dhukkubsataan kun waan nyaatuu fi waan irraa dhoorkamullee hin taaf jechuudha. Akkasitti dhukkubni abbaan himatee hundaa'e irrattiin dawaa kennaa fi ammoo dhibdee isin bira sitti mul'attee jiraattu yoo jiraatte amma fakkeenyaaf namni dhibdee si gaafatee jiraate dhibdee si yoo na gaafate deebiin malee akkana waan hedduu wanni takkaami lamaa miti wanni nuti gargaaru wanni nan gargaaru. Gaaf tokko akkuma nasiiba kitaabota dawaa sheekhaa baneetiin waan jiru kitaabni suni akkuma nasiiba akkuma gartee duuba laaleeti namni durja
wanni gartee duuba umriin dheerataniif umri rabbi nama dheeressaa wanni gartee umriin dheerachuuf sababa ta'eef jira dawaa aadaa kana fayyadamuu ija dawaa aadaa kana fayyadamuun sababa umrii dheerachuutti nama fidaa kajuun gartee kitaabota kana keessaa qateen beeku tokko irratti dubbise meeshaa kana akkam ilaaltati kuni waan dhugaati hukamaa kana qudamaa warri dabre mukni rabbii lafirraa magarsa namni tokko dhukkuba jedhe mukuma kana laalanii iddee namichaati wajjii waliin laalanii itti kan namni fayyan gaafsan dhukkubni kun guutamee lafa hin bu'u heddummaatee hin jiru amma dhukkuba kana maaltu heddummeesse dawaa zamanaatu ifiifuu daldala tahee dhukkuba heddummeessee dhukkuba tokko dawaa tokko hoggaa fudhatee dhukkuba biraasee fidaa walumaa gala dhukkuba heddummeessuun akkuma manni haakimaa guutamee hospitaalinis guutamee wani dawaan adda addaa sayyidaliyyaa kun guutametti dhukkubni ni lafa guute gaaf tokko namtittiin takka jaapaanii taa'uun hin nayamte taa'uun biyya tanaatti nayamte anaa fi nama ogeeyyeetii dawaa aadaa kana beekanii biiftuun keeniyaa tun hedduu qabdi nama dawaa beeku dawaa aadaa kana beeku guyyaa tokko wajjin waamanii eebisaa godhanii achitti nama Profeesar Muusaa jedhanii nama tokko achitti waame Profeesara biyya kanaafi akkasitti dhukkuba kanarraa nu gaggaafatan jechuun namtittiin Jaapaaniitu nu gaafatte maqaa mukaa kanaas gadhiiftee achitti iskiriinaan gallattee namni muka kana hin tan jettee mukaanaan illee waan na gaafatame sinirraa guddoo deebisee lammaffaa beeje kana maalii fi dhukkubni kun addunyaa keessa duruun jiru akkammaatti guddatee jetteeti bara hundaa'uu gaafatte kanaan ani waan hin jeen dhukkubni kun biitti tuni addunyaan tuni dachiilleen jijjiiramtee jirti namnilleen jijjiiramtee jira dachiin ammaa muuni irraa ba'uuf wanni kan nama hundi keemikaala qaba kuma yoo ta'e kun dhukkuba garagaraatiif iddoo nama saaxila dawaa adda addaatti namni fayyadataa jira osoonii fi dawaan biyyeenis tanuma dur irratti hin jijjiiramin tanuma irraa rafe ta'u uumamaa san taate duuba dhukkuba kanaaf namni akkatti saaxilamu osoo immoo dhukkubuma dawuma aadaa kanuma dur fudhatan san waan haga ammaa jiraatu taate dhukkubni kana achirra naan dhaabe jette amma biyya Jaappaan keessatti namni dawaa biyya Jaappaan keessatti gana amma tokkodhaan booda wanni mana hakimaa ta'ee argamu jira dawaan sayyidaliyyaa kun ni dhaabbataa jette amma biyya Jaappaan keessatti muka bakka dachiin keemikaala irraa qulqulluudhaatti biqiltuu mi'i adda addaa magarfamee nama kana dawaa aadaa haduuf saniin tajaajiluuf duuba akkasitti amma biyya sana dubbiin gaanii dheeratti biyya sanitti amma sagantaa san qabnaa jette guyyaa tokko duuba amma keeniyaa tana keessatti siifi nama tokko argannee jette Taanzaaniyaa irraa nama tokko arganne Itoophiyaa irraa immoo intala takka Amaara isin jaartii Amaaraa takka nama dawaa aadaa dhugaan beeku argannee jira guyyaa tokko isin kuni Tookiyootti yaamamuu ooltanii jette waa'ee akkana kana jettee waliin gaa dubbiin dheertu waliin haasofne akkasitti waan kanaaf dhukkubni heddummaatee ammayyaa jedhanii waan uumamu kanaatu hojjumese jechuudha. Meeshaa gama sagantaa keenyatti seenna sagantaan keenya iddoo waa'ee arraa sagantaan irra madureensi waa'ee dhukkuba aadaa kan dhalaa kana inni gartee duuba aadaa kana hedduu kuni hedduu gartee duuba dhalaan haymachuu danda'u fi haymannu sodaatu hedduu rakkina adda addaa jira. Hoon gartee waan jiru inni gartee duuba aadaa kun tartiiba akka silaa deemuu qabutti hin deemu. Hoon illee waan jiru guutumaa guutuu dhiiga kana irraa hin dhabafaa yeroo silaa gartee duuba ilmoo hin qabu hojii jira. Yeroo garee waan jaafuun illee ilmoo waan gartee duuba ilmoo dhukkuba gartee ilmoo argachuu kana rakkoo ilmoo argachuu kanaan saaxilamnee jirra. Mee kanarraa tartiiba gartee duuba dhukkuba gartee heeyjiidhaa kana dhiiga dhalaa haa gartee tartiiba kana maaltu tartiiba irraa baasisiif. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين
إن الله ما عندنا داء إلا أنزله دواء علم منه من علم وجهل منه من جهل ربي أكبهم داو أني بوسي أكون بوسيتي دواء إساتي سولي بوسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم دواء إساخنا أكمي تقول لنا خدوان أركتين هنديو يجو دوان سالة فنجر يجو نما دواء سني في لكم سني ودين أركتين إني إساخنا لكم نكسي دوان كبوجتو لنا نيك أبا دواء ولين أركتين نجري دوان إسا نعم ولين أركتين نعم ركون إسا Karena jecha tema ide dubartoota irraa nagaamate ide dubartoonni hedduudha takka amma fakkeenyaaf ilmoon argamu diini aadaan ittiin dhufu karaa biraatiin ammoo qaama kana keessa nan dhukkubaa ilmoon takka kunuu bifa hedduu qaba takka amma intalti takka diini aadaa yoo ji'atti itti dhufuu baate iddee alaamaa isin beekamtuun jira intalti suni akkasitti diini aadaa ittiin dhufnu sun waan irraa gaafatanii jira tokkoffaa handura kana jala ni dhukkubaa ilaa dugda deemee dhukkubaa karaa biraatiin mataa dhukkubbii himatti dadhabbii himatti karaa biraatiin amma yoonii fi abbaa mana isiitti wajjirratti wal dhabaa takka bishaan dhiiraa kun gadaamessa isiirra taa'uu hin danda'an taa'uu miti dhaquu hin danda'u jechuudha karaan hidda gadaamessaa deemee akka rabbiin dubbii walitti dhufiinsa bishaan lamaan kanarraa ilmoo argamsiisuu uumee kana dhibdee adda addaatiif bishaan achi ga'uu dadhaba yoo jaarsa isiitti yoo jiraftee bishaan kun irraa deebi'ee bishaan dhiiraaf dhiibi kasii wal dhufuu hin dandeenye hiddi isiidhaa hidhaa qaba jechuudha sababaa tanaaf ilmoo qabatu hin dandeenye takka hoo ni dabra jechuudha dabree qabata eega qabatee booda ji'a lamaa ji'a sadii keessatti ilmoon kun irraa kufa jechuudha sun sababa istirhaa arrahim jedhanii gadaamisi isii hullaafina qabaatu maniyyii dhiiraa kanaa wajjin hoggaa walitti dhufee gara maniyyiin kun takka gara bishaanirraa gara dhiigaa istidraajaan gara ilmoo jijjiiramaa deemu gadaamisi isii bahuu hin danda'u qilleensaatu dabee qilleensi kun seenee ilmoo irraa bu'a jechuudha haala kanaanii wal qaba jechuudha sababaan dhiini heeydiidhaa kun dubartiin takka dhiini heeydiidhaa tartiibaan itti dhufuu baate iddee hedduu saaxilamte dhiini heeydiidhaa kun irraa tartiibatti yaa'uun qulqullina qaama isiidhaati fayyaa isaati yoo waa lamaan malee dubartiin heeydii dhiigarraa qulqullii ta'uu qabdu yoo dhukkubaaf taate malee wanni lamaan yoo ilmoo gara baatte yoo hoosifte dhiiga heeydiirraa ni dhaabbate waan bifa lamaan kanaatu irraa dhaaba jechuudha tana haala isii gaafatanii iddee isiin gartee irra jirtu gaafatanii akkam taata dhiini isaan sirraa deebi'a maaltu akkam jechuudhaan hoggaaniifi gaafatan dawaa isii sirriidhaan akkasii argattee rabbiin dhiini isiidhaatis karaa deebi'a jechuudha hoggas dawaa fudhattu jira dawaan fudhattu kuni gaafa dhiiga dawaa dhiigi itti fidu dhiiga aadaa kana tartiiba deebisuuf ni fudhatte jechuudha guyyaa dhiini itti dhufe ammoo dawaa biraa dhiiga isii kana qulqulleessu kan fudhatte dhiini kun tartiibaan irraa bahu akkasitti kana deemuuf jira jechuudha. Duuba akkuma beekamu sheekha akkuma nu himte iddoo dhiiga gartee dhiiga wajjin waan wal qabatu dhiiga gartee aadaa kan dubartootaatti wajjin wal qabatu irraa waa hedduu nu himte haala gartee tartiibni dhiigaa itti tartiiba irraa bahus takka takka ibsitee jirta mee gaddaamisa kana keessa dubartoonni tokko tokko waan jannee hin nyaata hedduu gartee nan dhukkuba toora gartee handhuraa hanan dhukkuba iddeen akka hin nyaachuu dhukkubee kun maal irraa kaasee haa obdoota keenya yoo itti maas fakkaata. Iddeen tana hedduudha sanya nyaachuu qofa isheen tan bahullee gaddaamisi kun ka bahullee jira kan finnisni keessatti sun hedduu wanni isin nyaachisa waan infekshiina jedhan kana waan akka finnisaa kanaatu keessatti ta'a wanni kun hoggaa bahee ni nyaachisaa hoggaa if jibbitee akka maraatuu godhee mataan kunis dhukkubee if jibbitii fi nyaachuun kun waan garti
تكنوا القبانة فخيس ديمين دفع تفسدين كوني بفهد دولا قبا isi san alamaan isiidha garii waan akka fuudhii kanallee kan irraa bahuu jira ka osoo ilmoon dhalin akka ilmootti ittansiisuu jira akka oduu ittantuu waan akka kutaa foonii irraa bahuu jira sun dhukkubuma dhibdee gadaameessaa jedhamanii dhukkubni dhibdee gadaameessaa kuni hedduudha bur'oo jedhamee waan akka kormamuu ta'a keessa bahuu jira wanni kunis dhibdee tokko kun deebi'ee gara boodaatti dhukkuba goflaa gara goflaatti jijjiirama kan uummanni gara kaaniin kaansaa jedhamu hoggaanii fi ture jechuudha. Haala kana wal dubartii garii immoo fincaantu dhiba jechuudha. Fincaanummaan kun hin qaban hoggaa fincaantu irraan argitu jechuudha. Garii ammoo fincaan itti guddise jechuudha. Fincaan hoggaa itti guddisu fincaan kun hoggaa fincaantu gara boodaatti jijjiirama. Kan uummanni infekshinii jedhamu kana garii immoo fincaan hoggaa fincaanuu deemtu gara duraatti dhufa jechuudha. Walumaa galaa uffaan kun waa kun hundinuu ni dhukkuba. Mallattoon isaa mataa dhukkubsaa mataan kun hoggaa dhukkubee dubbii namaa jibbisiisaa takkee harkisiisuu jira. Bifa saniini ni hiixachiisaa ni amammuuchisaa ni dadhabsiisa jechuudha. Harma isiidhaa kanarratti mallattoo jira. Harmi isii kun xarafaan ni nyaatalleedha. Gaaf gaaf ni eegawa jechuudha. Bifa kanatti addaan qoodee jechuudha dubartootaa. Kana malee ammaas dhukkuba dubartootaa warra dhiini amma keessaa dubartii ilmoo dhalootaan ijoollee kan heerumuu fa'aa dhiini hoggaa itti dhufuu dhiini aadaa dhukkubsa jechuudha. Dhiini aadaa hoggaa dhukkubsuu qaama isii hammataasee haqqisiisee dhukkubsa jechuudha. Dhiiguma aadaa irratti argite dubartiin akkasii warra guddoo iyyuu jaarsa fuutee nagaya taate kunis irraa dhaabbate. Ta'ee yeroo ta'e ammoo dhiigni aadaa hoggaa itti dhufu dhukkubsuunis madaala kophaati dhibbee kophaati. Bifuma gartee abbaan sun himatee ni dawaan isaa akkasitti kan nama jechuudha. Dibbee jaayiban ni argite doktor laatan hedduu hin himatanii warri himaturra kan himannee turre hedduu yeroo takka takka na dhukkubaa faajaniiti bishaan oogusanii bishaan waan oogusanii naqan takka jira itti lahaanii irra ciisan. Kan amma dibbee san yeroo hedduu qabbanuufaa tokkosudha. Hajuutu na mul'ata yeroo hedduu wanni suni dhibbee gadeemisaa tahuu hoggaa gartee dhiigni kun itti dhufu dararuutti cinquuti iddoo keessurraa kan ka'e ilaa haga bishaan oowwaa sanitti jala hawusan tajaajila sadarkaa sanitti geesse jechuudha. Mee furmaanni warra gartee wanni kun dararuu kun foon yoo jaarsatti heeruman irra nagaa bahan jettan karaa duraatiin dawaan kennameef wanta irraa wayyeessuu ni argama. Dubartoonni kun egaa dhibdee tanaaf saaxilamtee dawaa kennamuufii jira. Dawaan kan irra teeffatu jira. Ka gadaamessa keessa kaatiin ni jira. Ka dhuganiis ni jira. Amma fakkeenyaaf gaafa dubartii dhiinitti dhufnee dawaa shanii kennamaaf jee dawaan akka osoo dhiinitti itti dhufne dura fudhattee dhiiga fidaafi jennu. Tokkommoo gaafa dhiigni aadaa itti dhufe dawaa kana dhiittee kana fudhattee dhiina kana fudhattee jenne akkuma saniitti iddee isiin himatte irratti hundooneeti dawaa isii kenninaafi hoggaa iddeen isii ani amma akkasumatti hin ture jechuudha. Amma warra alarraa dhufanii asitti na biratti dawaa fudhatanii jira. Meerumee fa'arraa dhufanii jira dubartoonni sun Ameerikaallee irraa dhufanii jira. Amma biyyoota dhibootaa kan gadaananii gadi dawaa fudhatanii jira. Kan dawaa erga dhufanii jira. Ka as fudhatanii as reeffeeffatanii as bira ta'anii dawaa fudhatanii jira. Kan hundaa dawaa isaanii kennu dhibbee kun gabarame dhibbee kanarratti hundaa'eeti malee akkanumatti dawaa kennuun namallee dhukkubaaf ni saaxilaa maqaa namaa ta'uu dandeessa. Akkuma dhageessan hordoftoota sagantaa Burhaan Miidiyaadhaa dhibdeen dubartoota irraa mata duree gartee dhibdee dubartoota waa'ee dhiigaa aadaa irratti hundoonneeti kan gaafii doktora keenyaa ogeessa dawaa aadaa kan yeroo dheeraa tajaajila uummata keenyaa fi uummata gartee afaan kan dubbatu kan dubbanillee tajaajila kan kennan akkuma beekamu eegaa dhibdeen baramee dawaan kennama kajoo
tartiiba gartee gaa dawaa aadaa dhiiga aadaadhaa kagartee duuba yeroo isaa duratti dhufuus ka yeroo isaa booda gartee duuba akka tartiibni isaa wal dhabuus dawaan akka argamu gartee sheekarraa akka ajaa'ibaatti irraa dhageenye jira. Ammallee gartee warreen iddoo dhiigni gizee irra yaa'u isaa rakkisulleen furmaanni tokkollee ammallee gama kan yoo heerumte dhalaan suni kan dubartiin sun yoo heerumte dhalli dubaraa sun irraa akka nagaa baatu irraa agarree jira. Sagantaa keenya hin xumurre har'a akkuma dingata naannoo sheekaa san ziyaarrennee osoo dhufnullee waan takka takka gartee duuba hordoftoota keenya irraa isin gumaachina illee dhufne sagantaan teenya irraa aliif jettee jirti takkaanuu gartee gama afaan oromootiin a jettee jirti. Kanaaf sagantaa teenya wal duraa duubaan qophii fayyaa irratti isiniif dhiyeessina. Har'aan tana kanumaan isiniif xumurraa bakka jirtanitti nagaa isinitti haa ta'u jechaadha. Sheekh Dr. Galatume jazakallahu khairan. Mm-hmm.